بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميغا في كنسيها غافد بيلوفتي بيكتا وانيا تدبدي مرمان كان كيدواته بيكا هذا إلمان إشيتي وانكني تدبدي أسيفة جرورا تواركتي بيكتا إلمان سبيي هذا جرانيا تغافنان هاتي إلمان إلالتي قدي تواركتي بيكتا نموت هنكنا نياتاتين هو من كلفين إساني ألتي لكها موكن سيكون نميجرا من قدو ألباني كدچو هندندين غروم موكم من كيسة تاني ربي إساني تيچتاني نياتا نمني فيدوف إيغتانو أرغتي بيكتا كنسي مدى تيجرا تولي يو أفيف بيلاتي بيكتي بيلي مال أكتا يسيف مونهم برباچسو yoo hin beelaane garuu beelli maal akka tahe ansiif ibsee jennaan hubachuun si rakkisa ammeenyi beelaa jechaan hin ibsamu waan ta'eef gabaabumatti beelli jechuun yoo teesse kan sii waliin taahu yoo deemte kan sii waliin deemu yoo ciiftellee kan sii waliin ciisuudha nyaata nyaachuu qofaan kan si dhiisuudhas yoo hin nyaanne osoo hin du'in du'a kan si hawwisiisuu fi dhalachuu kee kan si jibbisiisuudha namni hanga amantaa isaa jijjiirratutti kan isa dirqisiisullee beeladha. Erga maalummaa beelaa hangas jenne akkuma beekamu dhibeen COVID-19 jedhamu erga dhufee sochiin namootaa ugguramee jira. Hojiin akka kanaan duraa hin jiru. Namoonni hojjechuu hin dandeenye kanaan dura sadaqaa namarraa argataniin jiraatan akkasumas dhukkubsatanii manatti kan hafan kana malees ilmaan yatiimotaa kan guddisanii fi tasuma giidoo dhabanii manguddoon gurguddaan mana keessatti hafanii jiru. Yeroon kun immoo namoota akkasiitiif baay'ee hamaadha. Nuti ummanni muslimaa nuyi nyaatee bulu ollaan keenya agabuu yoo bule rabbiin biratti itti gaafatamuun keenya beekamaadha. Ollaan keenya tarii uffata miiccatee qulqullaa'ee jennaan arguu dandeenya. Kana jechuun garuu waan nyaatee bulu qaba jechuu miti. Kanaafuu ollaa keenya, hiriyaa keenya akkasumas fira keenya haa millannu. Bakka jirrutti akka wal beeknuun walitti dhufnee namoota kanaaf haa birmannu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.